Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkiin Tuubii barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een lafuma teenyu teenyee barreessuu dubbisuu akka dandeenyuuf barnooti isiniif qabanne arrallee kan itti fufee jirudha. Kanaaf marree barumsa kana karaa telegiraamii, karaa imoo, karaa zuumii warreen barachuu barbaadan lakkoofsa asii gadi isinii keenya irratti dawwaluu yookaan karaa imoo, karaa telegiraamii, karaa waasaappiidhaan haynuun jechuudhaan nu dubbisuu ni dandeessu. Kanaaf marree barumsa kana haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa gidduutti barreessuu dubbisuu akka dandeessanii fi barnoonni har'a isiniif qabanne illee kan itti fufee jirudha. Kanaaf warreen YouTube keenyaaf illee haaraa taatan subscribe, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Barnoonni har'aa kan waliin qabnu mata dureen barnoota keenya har'aa jecha hudhaa kan jedhudha. Jecha hudhaa jechuun jecha dubbifamaa fi dubbachiiftuu gidduu galuu yookiin immoo dubbachiiftuu lama gidduu galuudhaan wayin immoo dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama gidduu galuu kan danda'u jechuudha. Kana jechuun kana gidduu galuudhaan jechoota dubbifamaaf dubbachiiftuu gidduu galuudhaan hiika galumsa sirrii kennuu kan danda'uu fi yeroo dubbisnullee sagaleen keenya hogguu sagalee keenya baafnee dubbisnu sagaleen keenya kan hudhamu jechuudha. Hudhaa jechuun maquma isaarraa akkamitti hubannaa? Wanti ta'e hudhamee jechaan kallattiidha, waan tokko dubbachuu osoo hin dandeenye hudhamee kan ittiin dubbisnu jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif fayyada hudhaa yoo jenne dubbachiiftuu wal fakkaatu lamaa fi isaa ol addaan baasuuf kan fayyadu, dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama gidduu galuudhaan hiika sirrii kennuu kan danda'u, dubbifamaa fi dubbachiistuu gidduu galuudhaan hiika sirrii kennuu kan danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu marree sagalee keenya immoo yeroo dubbisnu kan hudhamu jechuudha. Gaafa sagaleen keenya iddoo dubbisnu sunitti hudhamu, hudhaa iddoo sunitti kan galu jechaadha. Iddoon argamni hudhaa. Kanaaf marree tokko tokkoon kan waliin ilaalu ta'a nu duukaa bu'a. Bal'aa, bal'aa, baay'ee, baay'ee, sa'a, sa'a, ji'a, ji'a, ba'e, ba'e, re'ee, re'ee, ka'e, ka'e, har'a, har'a, bu'aa, bu'aa, qal'aa, qal'aa, ho'a, ho'a, moo'aa, moo'aa, xaa'oo, xaa'oo, bobaa, bobaa, hir'isuu, hir'isuu, ida'uu, ida'uu, ka'umsa, ka'umsa, ta'uu, ta'uu, ta'e, ta'e, milkaa'ina, milkaa'ina, qal'oo, qal'oo, gurmaa'uu, gurmaa'uu, qindaa'e, qindaa'e, kaa'uu, kaa'uu. Kanaaf marree jechoonni kun maalidha? Amma isa kanarratti odoo ilaallee inni kun maalidha? Amma xaa'oo kan jedhu kun hudhaan eessatti galee dubbachiiftuu lamaan gosa garaagaraa lamaan gidduu gale. Odoo as hudhaan hin galu ta'e jechi kun hiika qabaachuu danda'a? Hin qabaachuu hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu gaafa hudhaanii dubbachiiftuu wal fakkaatu lama yookaan dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama gidduu galu maal fayyadaa? Jecha sun sirrii taasisee akka hiika kennu kan taasisudha jechaadha. Maaliif nu fayyadaa? Karaa biraatiin hudhaan maaliif nu fayyadaa? Yeroo tokko tokko akka dubbachiiftuutti illee yeroo inni nu fayyadu ni jira jechaadha.
Asitti amma boba'aa hin jedhu kun eessatti galee dubbachiiftuu sadi jira mitiiree walitti ta'anii isaan gidduu gaafa galuu jechi kamiyyuu dubbachiiftuu lamaa ol wal fakkaatu dubbachiiftuu lamaa ol wal bukkee galuu hin danda'u. Garuu hudhaan gidduu isaanii galee dubbachiiftuu sadan kana hiikaa guutuu taasisee jechaadha. Hiika maal jedhu boba'aa. Asittoo maal godhe dubbifamaa fi dubbachiiftuu gidduu gale. Yeroo dubbifnu eessatti galuu isaa adda baafname hir'isuu eessatti qabama dubbiin kee raa bira gugee ogguu ii dubbisuudha jennu kana gidduutti sagaleen keenya qabamee dhaabbataa jechaadha. Asittoo ida'uu kan jedhu eessatti ida'uu uu as gidduu kana maaltu jira jechaadha hudhaa jechaadha. Kunoo ka'umsa maal gidduu gale dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama gidduu gale. Oddoo dubbachiiftuun kun hudhaan kun as hin jiraatu ta'ee dubbachiiftuu fi dubbachiiftuun gosa garaagaraa kun hiika tokko kennuu hin danda'anii jechaadha. Ta'uu kun asitti illee dubbachiiftuu garaagaraa lama gidduu gale. Gurmaa'uu kan jedhu kunoo dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama biratti gale. Qindaa'een illee ee fi aa gidduutti galee jechaadha. Kaa'uu kun immoo dubbachiiftuu gosa garaagaraa lama gidduutti galee jechaadha. Kanaaf maarree isinillee irra deebitanii shaakaluudhaan barumsa kana haala salphaatiin hubachuu ni dandeessu. Kanaaf maarree barumsa kana fakkaatu haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa gidduutti barnoota afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu akka dandeessaniif maarree milkiin tuubiin barumsa kana karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, karaa waasaappiidhaan barachuu ni dandeessu. Kanaaf lakkoofsa asii gadi isinii keenya irratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Karaa iimootiinis nu qunnamuu ni dandeessu. Telegiraamiidhaan illee karaa waasaappiidhaan illee karaa kallattiidhaan dawwaluudhaan kallattii kamiiniyyuu barumsa kana warreen barbaadan nu qunnamuu ni dandeessu. Barnoonni irraa qabnu asumatti nu ga'a. Kutaa biraatiin aga walitti deebinutti nagaan nu turaa galatoomaa.